Hafeen beektaa gideewwan mucaan kuni jaalatee miti miilli karaa jette. Sigalee rabbi itti fide. Waan kana keessatti namni rabbiin jecha isa gargaare abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu abbaan fedhe haa si arrabsu itti seenaa hin qabu. Zaasseet dhumate akkanumatti cufee bira tarii anas hin jedhe. Fayyaan qooda rabbiiti rabbi sii kenna rabbi sirraa fudhata isa dhugaa yoo dubbana jechuudha. Ka fedhe si haa galateeffatu ka fedhe si haa tuffatu ka fedhe galata sirraa haa fudhatu mucaa akka kiyyaaf kee yoo ari'ee qabu yoo fiige jalaa bayu miila dhabe nuti fayyaa rabbi ta'ee dhaabanna malee maaliif gandi sun nu gulateeffatu dhabdee maaliif gandi sun shira yaadee maaliif akkas ta'e miti buduu nagari ajandaa alle shirri xaxame hedduun jiraachuun mala jiras garuu riyaalitii jiru asumarra dhaabadhu dubbii kana asumatti dhaabe ishee afartoofi. Ilama galatoomii ulfaatu bari ila addagaagaamii fakkeenyaaf yeroo tokko maqaa keetiin aktaa godhamna maqaa iluutiin aktaa godhamna iluu yoo don waliin aktaa godhanii ilulleen himannaa bane siigalee soddaan kee muudiin irra qabatee jedhe amma soddaan aslii kalee gargala himannaan inni bane keessatti soddoota asliittu muudiin irra qabatennaan atillee maa soddaa isaaniitii jenneen achitti siigalee nuti ka jenneeni warruma soddaa keetii muudii sirra qabatte maal gootaa jenneen iluudhaan jechuudha. Akkamitti jennaani gidee ijjigaayoo gargaaran irratti anachi keessoo seennaani haloo yeroo doona takka ittiin bilbilin danda'u. Odoo namni takka ittiin bilbilin mana abdii geetaatti ijjigaayoo moo eenyu san gargaaruuf seeninnu. Kaleessa moo? Hin beeku an guyyaa ta'e isa himan nama isaa dhagaye malee ani dhagarre. An dhaqee jooyin godhee isii waa'ee kiyya iluu fa'aatu waan inni naa ergu keessaa baafadhee nyaadhaa sanuma mana kiraa fa'aa ofirraa kaffaladhaa jetteetiin maqaa kiyya dubbataa ta'am jooyin goonaan koomentii sidhee lammaffaaf deebi'ee amma abaaboo darbee an seenee jennaaniini odoo namni takka ittiin bilbilin haloo yesammaanoo jedheetuma nu gabbuusee ol deebi'aallee nuun hin jenne muudiina qabatanii waan jedhu wayiitti jira. Kanuma kana waan hedduu deddeemaa jira. Nuti ammoo akka warra amma garasitti agartee sadaqtu lillahi birahmatiin jennee amma shamarri ta'e qalbii isinirraa deebifte karatti isinirraa illee deebisuu dandeenyaasi. Ammootu akka nama tokkootti ati warra sanii raggatamuun bar haqumaayyuu bar dhugaa dubbachuuf doktora. Maaliif innaa warra sodaadhanii amma yoo si raggatan ati irra ilaalin dhugaa dubbachuuf maal jennaan achi galte. Achi jirtaa dalagaa ka dalaydu achi ka raftu achi waa meeqa jira yaa doktora keenya dhugaa rabbi. Nagariin galtuun qabdu gaandaatti illee galu zarii warra soddaasitti galtu sanii miti si gale akkuma namni kamuu wal fuudhu wal fuune kasanirra galtuun akkami beektaa gichitti galuu jechuun amma warra soddaa warra haadhaa yookiin abbaa jaartitti galanii achitti yoo lafa sii kennanii achitti ijaarattee isaanirra galtee galtuu jedhamta malee fuutee yoo galteen uf dandeettee jaartii ta'e horattu. Galtuu akkasii jechuuf yaala galtuu jechuun yaani galtuu akkasii san yoo jechuun taane kan siin jedhe amma fakkeenyaaf bakka itti raftu achi bakka itti dalaydu achi fakkeenyaaf maarashaan kee garas qotaa garan qotu takkaa garan qoteen beeka. Qotu aldiina kun ergama fudhatee beera walitti nuti qotu saree. Beerri teena ishiin jettu. Rachalatti uummanni keenya kun illee ati uummata dharaati yoo ati fidde tokko ati kaaftetti si butan kun dhugaa jiru jedhanii. Girrisaan miira keessa gara Joon Daani'eel kuroo shoror keessummaa farachiisee mucaa miskiina asirraa taaptaap gurayee galgala leencaa fursadi argatu. Hin isifne amma waggaa 15 fayyadamuun mala koomentiin badaadha bar. Wallahi waara. Kun waan kalee galgala kan Tekkaatu nama dhibba saddeet moo dhibba sagal keessa nama dhibba saddeet moo dhibba sagal keessa keessaan itti himnedha namni garii. Kuuwwan ammoo yes kun dhugaa jirtu haa dhagahu isheen itti godha. Maal balleessee jira? Shansi goone galee galgala beektaa baasitti illee baay'ifne waa'ee Kamaal Abdallaa sanii wal qabsiifne achumaan. Erga akkana ta'ee aslii taatu taraa duraa gargaarsisee jira gargaarsa amma immoo lammaffaa ogeessa 31 ta'ee ka'ee irraa jijjiirame sanis
mana abdii geetaachotti dhaqee gargaarsisuu jennee yaada kana kaafne uummata waliin jiru innis itti himna. Duraan ta'u immoo gargaarsisee miliyoona tokko haa ta'u miliyoona tokko fo'is haa ta'u gargaarsisee jira. Gargaarsa mana abdii geetaachoo ta'uu qabaa jennee dubbanne. Kanumarratti yaada walafaan fuunee walafaan deebinee feemasii warri agartee. Miira keessa galee achi haga Suleeman haga nama meeqaa miira keessa galaa bullee barba? Nama meeqaa? Yeetiye. እንደዛ አይደለም ዋንቶ እኮ ጊዜ ጋሉ ፖዚቲቭ ያዱን በረዳይታ አከስምት ወሰዋን ጉዳን ዱፍነ ፈገሲቴ ያድ ይሄ ለምን እንደዚህ ሆነ ምናምን ተኮፋ የሮነ መገርጋርቱለ ረቡ ማብየቸ yotae ወማ አይሰማ ማናማ ከመታ ያዚቲ አረበ ከለ ቪዲዮ ሙረ መርገ ኤገዝ ጆለ ባይሸርነት ጎዳዩ ሲጀመር አን ሸርነት ጎነ አረባ ተው nama ganda wala ye shakkeyo sharing ba yatenda qomana nama enna arge video kamalelle arge live isalle gana male dage fadde kawjolle dage fadde omara komiti rabbi jecha wan tukina jalqabuma ati ana bote bishan kana yo rabbi jette na bitte ansi galate fadde seenan se galate fatte haati seenan se galate fatte se galate fachu baanne rabbi jecha yo goote aisama anamma wallahi Lala inni duga. afachuka sigesa Anamma doktora inni sun duga ni rabbi jecha dalagama. qoy sigesa yo modu tikkasho iti na arga way kayta jirate isamal sigale miti kanavi karama kana yo hubatani wanta jiran bareeda bammilono maleenaan La inni duga dhala nama waa tokkotu waan miira keessa nama galchuu jira doktora. Fakkeenyaaf suuraa wayii fuula xiqqishoo takka ija takkitti irraa murratti ijji sun acha qatte nama kaan tilaa guutuu yoo ija kamaal guutuu murani namicha cina murtii beekee kalee kana. Ijuma bichaa xiqqoo hambisanii kalee namicha hambisuu jecha poostotanii galatooma ulfaadhaa jedhaniin. Bar suuraan silaa kamaal guutuutu fiira jira. Irraa achi muran waan akkas akkasiisantu miira keessa nu galchi galee galgala poostii namoota tokko laallee siiganii. Dhugaarabbi dubbachuu yoo ta'e miidiyaa kana number 1 TikTok kanarra ittillee himuun barbaadu amma jalan jiru waan ta'eef gina inni osoo hin aljira ta'in arrabsa namni akka Kamaal jaaladhu hin jiru afarsu. Maaliif jennaan Kamaal gara laafummaa argitee isa dhugaatan miskiina isa dhugaan guyyaa meeqa halkan qixxee itti dawwale hujjaanyi kun bade dubartiin karaa badde irriba keessaa jechuun ka'ee toba keessa gaseenee makiinaa ofii kaafatee fuudhaa oola wallahi karaa keessatiin jechuudha. Namni akka Kamaal dirree makkaatan irra hin jiru. Isa dhugaa rabbi dubbachuuf yoo ta'e. Kuma dhugaati wallahi kun dhugaa jirtu. Kuni miskiina akkanaa kana waa'ee mubee kana qofa iyyuu miti jechuudha. Durumarra gaafuma caffaru sanu rakkataa meeqa rakkoo baate abbaa guyyaa wayii haadhatee takka ta'e ilmi isii jarman jiru intaloon hajjii fiddee waggaa darbe jechuudha. Gaafa lafaa muuziqaa gallakkise san. Sigale? Gaafa artistii ture san warraa ta'u bata kanaa miti osoo atiin harama jalatti jaddaal maarre harama jalatti sirba yaaniin harmee badde mucaan boo'ee jarman karaa natti himate waan Kamaalii kaarratti na mudate jechuudha. Natti itti dawwalee Kamaal barbaadee argee viidiyoo galataa maxxansinaan ammallee dawwalee viidiyoo haadhatiyyaa TikTok irraa kaaftu malee Oromoon ikkoo barre Oromoof harreen takka bargalatan beeytu. Wallahi. Wallahi kuma dhugaati sun dhuga amma. Dura barbaaddu malee. Amma gabaabinaan doktora fagoon deemnu dhaga'i. Wallahi fakkeenyaa fi dhaga'i doktora amma kana deemna achirma gadi adeemnu. Amma siigeessa. Ayyee seenaa. Dura karabbi rasuuli jedhi Kamaal saahiba keetii naa barbaadi naan jedhellee isa. Kamaal barbaadee argamtee nama hundaanuu Facebook irratti maxxansaa ture namni qalbiin gaddee bituuf maxxanse. Akkamitti haadhatiyya miidiyaa irra baasa abboo rabbi jedhi naa barbaadi jedhi hin jenne maayoo naa barbaadi jedhan haadhatiyya miidiyaa irratti maxxanse jedhe. Hayyee galatuma nama keennattu kana jedhee bar mucaan karaa wanti kolooba boolloo kana yoo dogoggoruu baadhe ganduma Kamaaliyyuu aanan tokko yoo jidduu jiraatan beeku si galee kanuma ifi ka ganda keetillee jechuudha. Kanuma si godha yoo ati goote. Kanaafi ummata kanarraa galata eeguun
naala asfalligim akkuma Oromootitti akkuma walii galata. Amma laa uummata keenyallee dhageeffadhu galata eegoo doon taane asli dhugaa dubbachuu fi enitii warra asirra jirtan feemasoota namni agartee gizee gargaarsa fiddanis gizee waan feetan fiddanis ummatuma hadha jennuun kanatu waan guddaa gochaa ture waan guddaas mataas isin ol qabaa ture dhugaa dubbanne jechuudha. Isuma amma gizee magastii namaa irra dhaytan yoo laalte gali jennaan kalleen looniif galti moo maali jetti Oromoon. Si galtee gaafa isin gastii namaa irra dhaytan haga mataa isin ol qaban haga kabaja isin godhan hanga mootu maqaa isin godhanis ni beektan. Si galee isuma dhugaa jechuudha. Kanumaaf hawaasuma kana keessa hawaasuma agartee isin dhaabu isin utubu jira. Okay, amma ammoo nu karaa gabaabaatti akka waraana Dimtsi Goorillaatti gaafii takkitti gaafatoo dhufnee gaafii san mirga keetii fudhachuus dandeetta fudhachuu dhabuus dandeessa sunni mirga keeti. Gaafiin takkitti itti gaafannu asiin dura akka obboleessa keenya namuu bee amma ka dibame kana gargaarsiftee jirta. Hawaasa kamiyyuu gargaarsisi. Hawaasa Oromoo kanayyuu gargaarsisi. Sabaaf sablammii gargaarsisi. Okay? Walii galaa waan dandeettu waan haqimii keetii goosifteerta. Sagalees waan haqimii keetii taateerta. Inni amma lammaffaa mana dheengada mana abdii geetaachoo gargaarsisanii turanii haa itti milkaayanii haa itti milkaayuu dhabanuu gargaarsisan. Inni lammaffaa mana keetiin barbaachise suni yookaan maali sababbiin maali keeziin isaa maali lammaffaa irratti ammoo asiin nama namaa xiqqeessa nama fi xiqqeessa nama immoo xiqqeessa nama silaa bakka dhaabate bakka irraa hanqisaa amma immoo lammaffaa wanni mana keetitti deebi'uu barbaachise suni maali inni ciitiin isaa. Kana yoo lakkiitti isiniin ala jiraanii isinirra olii isinirra guddaadha jettee fudhattu ta'e isinirra guddaadha itti fudhadhu ni agarra yoo agartee sabaaf sablammii itti fidi kanaan dhugaa jirtu si gaafa akka waraana Dimtsi Goorillaatti kaleessas mari'annee dubbannee anaatti itti dubbataa jedheeni fudhadhee mataa kiyyarra kaayanii na didee jira gurbaan na finqilee jira jedheeni dhufee garee keessatti itti dhuufaa jechuun waan itti na deebiste. Garee qabdanii isin. Maal taate koomentii barreessaa dhimma waraana Dimtsi Goorillaa uffata irra laali barreeffama jira. Goorillaa lakkoofsa tokko. Koomentii godha waraana Dimtsi Goorillaa guutuun keessan. Jala kana Goorillaan guutuun lakkoofsa tokko barreessa. Eenyu hoggana waraanni Dimtsi Goorillaa. Goorillaa kan. Maal taateetti. Injiru kaawwata Goorillaa. Lakkoofsa tokko jedhan jedhina. Unola. Guutuu isaa laal maal taate. Amma maaltu jira beektaa? Gaafii akkanaa kana nama doktoraa paablik irratti hin gaafatan beekta. Si galee nama doktoraa gaafii guguddaa akkanaa kana paablik irratti hin gaafatan. Yoo iccitillee jiraate yoo jiraachuu baatellee karaa keessaa fa'a gaafatan malee yookiin callisaniituma fa'a alaalaan malee paablik irratti waan akkanaa gaafattee amma nama waggaa 27 barate kana yoo akkana jedhee uummanni as jala jiru hundi isaa negatiivitti fudhata waan ta'eef gaafiin kun yeroodhaaf osoo bubbule wayyaa Dimtsi Goorillaa kiyya haa bultu. Ashii? Okay, galatoomii ulfaadhu asuma jala ila kun amma la warri yes jedhee barreessaa dura irratti waraanni Dimtsi Goorillaa leef dhaga'ee seenaa jira laaluu dandeetta. No, yatiin isaan jedhaa jiran gaafii akkanaa kana bultii dhaga'i laala bultii akka dubbiin tun mana bultati irratti dubbachaa jiranii sun dhugaa jirtu amma immoo wanni isin jechuu barbaadnu galatoomii ulfaadhu. Maaliif jennaan atis lakkii hawaasa kanaan adda jira lakkii si waraanni Dimtsi Goorillaa kun homaa miti ijoollee dhaganaa lafa ol dhuftan jetteellee harka nuun darbine waan jiru mootiyyuu hayyee jechuutti ta'us dhiisus mari'anna sanammoo waraana Dimtsi Goorillaatti amma dhaqee ni dhuufa. Waraanni Dimtsi Goorillaa waan inni amanuu qabu maal beektaa? Yeroo kamuu akka waraana keessaniititti isini nama mirgi isaa sarbame bira nama dhugaa qabu isinitti fakkaate bira dhaabbattanii miti. Akkas durirraallee ammallee akkasuma. Akkasitti yoo deemtan homaa rakkoon qabu garuu
gaafii akkana waan akkana guu. No, gaafiin ilaalaga amma gaafiin maali beekta? Gaafiin wanni dirqamaa fi dhimma asirratti nu si gaafachiisee si waan biraa oddoo hin taane namoonni hedduun amma kalee galgala nama 800 ta'anii wanni haasa'artan kun nu ta'eera si galee. Wanna sana yeroo laaltu nama 800 san keessa yookaan immoo nama 700 san keessa kan agartee namaaf miidhamu kan namaaf rifatu maal jedhanii mana abdii geetachoo waan kana yoo goone akkam yennaaniin achi dhaynee waan dandeenyu gargaarraa jedhan. Sigale maali fi dhugaa jirtu fasaafasnee addaan baafnaa innet amma kalaasatillee ulfaadhu galatoomi kiinga amadillee dhufe. No, ansi jammar maaltu jira beekta sadaqaa waa kakkadhachuu kana hin jaaladhu. Ina si jammar yooma namni wayii rakkatee akka Oromoon argitu dhaqee Waalaikum salaam sagalee ta'e malee an gargaarsa meeqa gaafa mucaa amaarri tumte yoom dhufe manallee isinii banuu didee miti ko rakkoo meeqa jira bara. Sinigalemi. Gargaarsi mana abdii geetachoo ture. Gargaarsa dheengaddaa nama kuma kura meeqa guyyaa meeqa deeme hin dhaqu baran hin jaaladhu baran. As taa'ee kolfuu naa wayya. Ni beena amma doktora ni beena. Ila amma dubbitu walxaxaa ta'ee dubbitu hidhaa ta'ee garuu mucaa kana rabbiin agartee mirga isaa haa dhaabatu. Rabbiin agartee mucaa kana rabbiin nagaan gara biyya isaa haa galchu tokkoffaa irratti. Amma miilli isaan deebi'uuf irraa waan ta'eera. Rabbii jechattis waan ta'uu waan dandeessu. Salam alaikum. Minaamin dhageenye waan dandeessu hawaasa keerraa walitti qabdeef. Jarjaraa jira. King waalaikum salaam. Billahi dhiifama naa godha farsoo kiyyaa namatu dhibbinatti dawwalee asliin si raggata jennaani malee haala mijataa keessa hin jiru. Asliin allee raggattu nan dhukkubsu waan tokko sitti dhaabata. Ani naayyuu raggattu nan dhukkubu ergaa sitti himu tokko jira. Ani galataa miti waan irratti wal dhabe. Gochatu narifachiisee gojjatu qalbii kiyya na cabsee hatta Oromoo miti daabinni hambira taa'u muxawwaa es muskila lees zaalaan antanaan jedhe guddaa maaskarii jetti. Sigalee daabin namni biraa jechuu namni afaan kiyya hin dandeenye an gocha komadhee raawwii komadhe malee galata namarraan eeggan. Oromoon ganama si eebbisaa galgala si abaaraa abbichutu jedhe soddaan kee. Sigale angilii kanatti narraa hubadhu ana gochatu qalbii na cabse mataa ganna qabachiise malee galatan fedhu wallahi taankii nama tokkorraan eegganne akkasitti hubadhu yoo na raggattellee salaam aleikum na riifadha. La wallahi sirra ganne galatuma kee himaa turre waan warri soddaa kiyyaaf kabajaa si dhabee si mufachiise fi dhiifama ana dhiifama si gaafata ishii. Shorta ariyaa jira hojjetu. No sanii shortaa miti shortaan hin ariitu jedhi. Dhugaa dubbachuuf akkaataa inni himutti akkaataa inni dubbatutti wallahi baay'ee tokko garaa nama nyaata waan san keessa deemnee borcuun barbaannu. Borcamullee maaliif beekta hin dabbarallee ammallee kiingii hamaa labdallaa miira keessaa baay'ee ati rabbii jecha gootee rabbii jechaaf kaleessas bira dhaabattee wanni xiqqoon garaa nama nyaatu aslii marqa biyya keenyaa san akka itti tolchan hin beekta bilbilee marqa tolchisiisee waliin hafe. Waa dubbachuuf akkasiin galgala galee kun wanna buburree tu darbiyaan uffattu tokko uffatee bira taa'ee bar viidiyoo waraaba garaana nyaate odoo silaanoo achi raadhee dhaqee waliin tuttuqee maal qaba jedhee kanarratti amma kanaafuu galatoomii ulfaadhuu wanni ansiin jechuu barbaadu ammootu akka nama tokkotti waan sirraa eegamu kiingi kamaala dallaalee rabbii jecha atillee rabbii jecha kaleessa dhugaa yoo dubbannee mucaan san gaafa jalqaba wanni sunirra gahu rakkoon sunirra geettu viidiyoo dalagame keessatti aslii makii isii keessummicha sanii yaamuu ture sii galee gaafa keessummicha sanillee yaamuu ture isinillee yaamuu ture san keessatti keessummicha ammootu fuudhee gastii irraa gaafa utaalchisu har'a ammoo gaafa galateeffatu feesbuuka gubbatti suuraa sheekka maalirraa mura sii galee gaafa galateeffatu jechuudha. Kanaaf ammoo atillee waan dandeettu saba keenyarraayis ta'u ummata biraa irraas ta'u waan dandeettu walii qabdee fi jirta. Kanaan booda immoo wanni ati barbaaddu kiisii shamarran teennaa mana madaamii jalaan uruu barbaadda. Dhugaa dubbachuuf. Asi deebi'ettaanaan kiisii shamarran mana madaamii jalaan uruu barbaadda. Shamarri teessan ka ormi waggaa dhibba tokko nyaatee nama fayyaa birrii guuraa jirtu kisiin uranne gile ani waggaa keessa taraa takka lama gaafa dhukisiin jiraa urata. Taraa takka osoo hin taane taraa takka barri mataa osii qabanii bara akka nama tokkotti miliyoona tokko fooyin itti geggeessanii bara bibi waliin gastii gubbaa waliin sin darbinee bar. Warra gastii irraa mucaa san darbee jiraami. Bakka ta'u dhaabatu waan hin taanetu jira.
ati mana banattee waan feete haa ta'uu danda'e xuruu adeella namni hundi wal qixxaawu dhaabe እሺ እሺ dhaabne sitti gabaadha anamma wanni tokko jira kenna ulfaadha galatooma gaazii darba boo'in dhaabda obboleello naamma dubbataan jirru boo hawaasa galateeffatarra faltaateet salaam gaazii kiyyaratti warra soddaan iseettee haa ilma irratti gattee deemtuu barbaadaa kun